Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii. Nagaa akkuma beekamu yeroo darbe mata dureelee garaagaraatti waan tokko hubannoo fayyaa isaa ture. Har'allee bishaan ganama garaa qullatti dhuguun faayidaalee addaa fayyummaaf inni qabu maalii waan jedhu irraa qabadhee isiniin dhufeera. Egaa akkuma beekamu bishaan dhala namaatiif barbaachisaadha. Akkasuma bishaan bineeldotaaf illee barbaachisaadha. Keessumaayyuu dhala namaa keessatti bishaaniin dhalli namaa jiraachuu akka hin dandeenye ni beekama. Qaamni namaa keessaa 60% bishaan akka ta'e ni ibsama. Kanumaan wal qabatee bishaan namni tokko bishaan jireenya isaa keessatti yookiin fayyummaa qaama isaa eeguuf bishaan gahaa dhuguu qaba. Inni kunis nama jiddu galeessa umurii isaa jiddu galeessa tokko ta'e keessatti bishaan leetira 2 hanga 3 guyyaatti akka dhugu ni gorfama. Haa ta'u malee iddoolee jiraatu hojii guyyaatti hojjechuutu nama hojii humnaa hojjetuu fi kan hojii humnaan hojjetan yookiin taa'aa oolu yookiin nama ispoortii cimaa hojjetuuf kan hojjetu haalli isa barbaachisu garaagarummaa qabaata. Haa ta'u malee jeeneraalii nama umurii jiddu galeessatti tokko haga leetira 2 hanga 3 guyyaatti akka dhugu fayyummaa isaatiif ni gorfama. Inni kun garuu bishaan leetira 2-3 guyyaatti akka dhugu qofa osoo hin taane isa nyaatarraa argatu, isa dhugaatii garaagaraa dhugu argatu, isaan dabalateetii jechuudha. Fakkeenyaaf namni nyaata madaalamaa gahaa argatu tokko nyaatumarraa iyyuu 20% waan guyyaatti isa barbaachisu san nyaatarraa akka argatu ni beekama. Bishaan qaama keenyaaf akkana barbaachisummaa akka kanaa waan garaagaraaf barbaachisaadha. Haa ta'u malee bishaan ganama garaa qullatti dhuguun faayidaa addaa fayyummaaf inni qabu maali? Walumaa galatti namni yoo dheebote dalagaa oolee guyyaa jireenya isaa gaggeessu bishaan barbaachisa jenneerra. Garuu ganama garaa qullatti akka hirribaa ka'aniin bishaan garaa qullatti dhuguun fayyummaa faayidaa addaa akka qabu qorannooleen garaagaraa ni ibsu. Inni kunis akkamiini? Ganama namni hirribaa akkuma ka'e osoo ilkaan isaa hin rigatiin osoo waan tokko garatti hin nyaatin ilkaan rigachuun qabu garattis waa nyaachuun qabu akkuma ol ka'een bishaan liitira 2 hanga 3 dhuga jechaadha. Asirratti namni tokko akkuma hirribaa ka'een bishaan liitira 2 yookaan 3 dhuguu danda'uu dhabuu danda'a. Liitira 2 ulfaachuu danda'a, akka malee fincoomsisuu danda'a, cinquu ta'an ulfaachuu danda'a. Isa kana guyyuma guyyaan illee suuta barsiisuu danda'a. Faayidaalee inni qabu fayyummaaf inni qabu keessaa bishaan ganama garaa qullaatti dhuguun tokkoffaarratti ulfaatina qaamaa hir'isuuf gargaara. Inni kunis ho'inni qaamaa akka dabaluun gargaara. Teermoojeenisis kan uumaa gara birootiin immoo meetaabooliizimii qaama keessaa dabala. Jara kana dabala jechuun immoo meetaabooliizimii dabala jechuun namni sun enerjii anniisaa akka fayyadamu godha. Yeroo kan ulfaatina hir'isa jechuudha. Weight loss fida jechuudha. Kanaafuu namoota obeesii ulfaatina garmalee qaban keessatti faayidaa kana ni qabaataaf jecha. Asirratti namoota obeesii ulfaatina hir'isuun kun bu'aa akkamii qaba yoo jennu ta'e obeesiitii yookiin furdinni galamaree kun dhibee hedduuf nama saaxiluu danda'a. Dhukkuba shokkaaraa, onnee, kalee, dhiibbaa dhiigaa waan baay'ee lakkaa'uu dandeenya. Kanaaf namoota akkasiitiif ni fayyada jechaadha. Fakkeenyaaf namni bishaan 500 ml yookaan walakkaa liitiraa daqiiqaa 30 nyaata dursee osoo onnaas fudhatiin ilkaan isa rigatiin nyaatas hin nyaatin torbanitti guyyaa 3 torbee 12 yookiin ji'a 3 fudhate hanga kiiloogiraama 2 qaama isaa gadi buusuu danda'a. Hawwa sanarra immoo torban guutuu guyyaa hunda godhuu danda'a immoo san caalaa kiiloogiraama akka luus godhuu danda'u ni gargaara. Inni kunillee ho'a oomishu teermoojeneesisii fi meetaabooliizimii qaamaa akka dabaluudhaaf sababa kanaaf akka ta'e ni ibsama. Meetaabooliizimii qaamaas bishaan namni ganama akkasitti dhugu ta'e hanga 20% meetaabooliizimii qaamaa dabaluu akka danda'udha. Inni biroo fayyummaa sammuu keenyaa fi fayyummaa sammuu keenyaa eeguuf dandeettii waa hubachuutiif
yoo dubbisaa jiran waan san concentrate attention keenya itti goonee waan san akka sirraa hubannu xiinxallu nu godhuudhaaf sirri gargaara jechaadha. Bishaan sirri gargaara jechaadha. Inni biroo xuraa'aa gogaa keessaa baasuuf gargaara toksinii. Detoxify godha. Kanaaf yeroo kana gogaan keenya akka lallaafu fayyummaa gogaa keenyaaf ni gargaara. Gogaan keenya akka laafu godha. Finniisa yookaan akni isa jennuun nurraa ittisa jechuudha. Isa kanatti ittisuufis ni gargaara. Inni biroo faayidaan inni qabu dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu yookiin madiinummaa namaa ni dabala. Red blood cell yookiin gosa gartuu dhiigaa diimaa gosa gartuu dhiigaa adii kan immunity keessatti gahee qaban gosa adiiti. Isa kanallee akka dabaluu fi immunity namaa dabaluuf akka gargaaru ni ibsama. Gara birootiin tooksiniiwwan qaama keessa akka ba'an gargaara. Akkuma beekamu tooksiniiwwan qaama namaa keessa jiran kan akka amooniyaa, yuuriyaa, homaamni kunni amooniyaan yuurii erga jijjiirame booda karaa kidniitii ba'a, karaa liiveriis bahuu danda'a. Kuuwwan immoo karaa harkaatiin karaa sombaa fuuroo baafannu, karaa kaan immoo gara iskiiniitiin bahu, gara dafqaatiin. Isa kana bishaan yoo namni sirriitti dhuge karaa fincaaniitiin illee fincaanillee namni yoo sirriitti dhugu ta'e fincaan sun concentrate hin ta'u. Qajeellotti ba'a jechaadha. Bishaan gahaa akka dhugu ta'e karaa dafqaatiin illee qajeellotti ba'a. Kanaafuu detoxify godha. Tooksiniiwwan jiran amooniyaa, yuuriyaa maal ka jennu wantoota biroo ka jiran kanneen akka ba'an taasisa. Isa kana jechuun immoo fayyummaa nama saniitiif gaariidha jechuudha. Amooniyaan sammuu irratti baay'ee badaadha. Yuuriyaan qaama keessatti kuufame jechuun immoo akka sammuu hollaaluu ajjeesu. Ispeeshaalii namoota amma kalee qaban keessatti gaafa kaleen isaan dadhabdee yuuriyaa amma jennuun keemikaala kana baasuu dadhabde yuureemik inkeefaalopaatii waan jedhamutu jira. Yuureemik inkeefaalopaatii jechuun yuuriyaan akka malee gaafa kuufame sammuu namicha sanii miidhaan qofa laalutti keessa jedha namicha mana tokko koomaata keessa gala. Kanaaf bishaan tooksiiwwan akkana kana qaama keessaa waan baasu cimina sammuu keenyaaf qaama fayyummaaf illee akkaan gargaara jechuudha. Gogiinsa garaa ittisuuf namni bishaan gahaa dhugu gogiinsa garaa ni ittisa. Dhukkuba shukkaaraa gosa lammaffaa. Dhukkuba shukkaaraa gosa lammaffaa illee namni bishaan kana dhugu irraa ni ittisa. Dhukkuba ujummoolee qilleensaa akka asmii, bronchioles, bronchiolitis, pneumonia ምናምን ni ittisa. Yoo qabamne illee ta'e bishaan gahaa walumaa galatti dhuguun immoo dhukkuboota kanaaf gaariidha. Inni biroo immoo dhukkuba ijaa, dhukkuboota ijaa, dhukkuboota gurraa, malaa'uu gurraa darbee nama gaggabduu qabus walumaa galatti sammuu keenya waan wayyaduuf namoota dhukkuboota akkanaa kan ittisuuf illee akka gargaaru qorannoon kun nu ibsa. Inni biroo faayidaan bishaan ganama kan akkana dhuguu inni qabu mar'imaan keessa mar'imaan walumaa galatti mar'imaan qal'aa furdaa jennee jechuu dandeenya garaachas dabalatee jechaadha. Coggaarraa yookiin gaastiraayitiis isa jennu jechuudha. Madaa'uu garaachaa kana ni ittisa. Madaa'uu garaachaa namni bishaan bifa kanaan dhugu ni ittisa. Fayyummaa mar'imaan kennaa, mar'imaan furdaa, mar'imaan qal'aa, afuuffee fincaanii bishaan hooqa sirrii dhugu ta'e namni sun kaleen isaan tuqamu afuuffeewwan fincaanii illee akka gaariitti hundaa'edha. Kanaafuu carraan infekshinii afuuffee fincaanii qabamu kan ni ittisa. Inni binnoo cirracha kaleeti. Namni bishaan gahaa ganama kan akka kanaan dhugu cirracha kalee irraa ittisa. Wantoota cirracha kaleef nama saaxilan keessaa inni tokko bishaan gahaa dhuguudha. Namni bishaan qajeelutti namni bishaan gahaa dhugne sababoonni garaagaraa illee jiraatanii namni bishaan gahaa dhugne carraan cirracha kaleetiif saaxilamu ni jira. Namni bishaan gahaa dhugu carraan cirracha kaleef saaxilamu ta'an jira jechuudha. Ifin qabameetu jechuudha. Namni tokko cirracha kalee qabama jedhamee osoo kan ilaalamee beekamu iyyuu gaafa ta'e saayiziin yookiin hammi guddina cirracha sanii reenaal istoon yookiin cirracha sanii ilaalamee hammi isaa xiqqaa yoo ta'e wanni goonuuf jalqaba irratti bishaan sirriitti akka dhugu godhuudha. Bishaan ni baasa jechaadha. Cirracha san akka bahu ni taasisa hammi isaa yookaan xiqqoo ta'e jechuudha. Inni biroo bishaan sirriitti dhuguun keessaayyuu inni ganamaa kun maaliif gargaara? Akkuma beekamu vaayitaaminoonni wanti ittiin tiraanspoortan yookiin qaama keenya keessa deeman bakka lamatti qoodamu. Tokkoffaan faat tiraanspoortorra jedhamanii fi lammaffaan warra watar tiraanspoortorra jedhaman. Faat tiraanspoortorra jedhaman akka vaayitaamin A,
akka vaayitaamin E, akka vaayitaamin D, akka vaayitaamin K kanneen. Water transporter jedhamu akka vaayitaamin B, akka vaayitaamin C dha. Kanaafuu namni bishaan gahaa dhugu akka vaayitaamin B, akka vaayitaamin C kunniin akka gaariitti qaama keessa akka transport ta'anii haala mijataa ta'anii seelota qaamaatiif dhiyaatan gargaara. Vaayitaamin B fi C immoo maaliif akka fayyadanii faayidaan isaa bal'inaan yeroo biraa ilaaluu dandeenya. Haa ta'u malee vaayitaamin B fi C akkam vaayitaaminoota barbaachisudha. Vaayitaamin C dhukkuboota garaagaraa nurraa ittisu, infilaameeshinii qaamaa garaagaraa nurraa ittisu akkam vaayitaaminii barbaachisaadha. Akkam vaayitaaminii barbaachisaadha. Gara dhiiguu garaagaraa waan qaama keenya irraa ittisuu fi dhukkuboota garaagaraa qaama keessa infilaameetii ittisuu illee vaayitaamin C akkam barbaachisaadha. Vaayitaamin B illee akkasuma. Seelota dhiigaa oomishuu keessatti vaayitaamin B9 fudhachuu dandeenya, vaayitaamin B12, vaayitaamin B6 fudhachuu dandeenya. Vaayitaaminoonni kun seelii dhiigaa diimaa keessaa oomishuu keessatti gahee olaanaa qabu. Vaayitaamin B6, B12 yoo kan fudhanne keessatti immoo sammuu keessatti sirna narvii keenya dhaamsa dabarsuu keessatti illee gahee guddaa qaba. Kanaaf bishaan namni bifa kanaan yoo dhufu ta'e sirna narvii sammuu akkam qaamni walumaa galatti dhaamsa daddabarsuu akka gargaaruu fi wantoota kanneen sirriitti akka mijeessu bishaan ganama garaa qullatti dhuguun akkaan barbaachisaa akka ta'e ragaaleen garaagaraa ni ibsu. Asirratti wanni hubatamuu qabu wanni ijoon bishaan kun garaa qullatti kan dhugamu ilkaanis argachuu hin qabnu. Qorannoon kun bal'inaan kan taasifamu biyya Jaappaanitti. Biyya Jaappaan namoonni baay'inaan waan hubataniif isa kana fayyadamaa akka jiranidha bal'inaan. Boodas erga dhugnee boodas ilkaan keenya daqiiqaa 45 booda argachuu kan qabnu. Nyaata keenyas daqiiqaa 45 booda malee dafnee nyaachuu hin qabnu kan jedhame. Bishaanis dhuguu hin qabnu hanga sa'a 45 ol guddifnee hanga 2 turree booda liitira 2 hanga 3 dhugnee nu dafee nu qabu waan ta'eef irraa turamee dhuguu akka qabu qorannoon kun kan ibsu. Egaa walumaa galatti bishaan qaama namaatiif akkaan barbaachisaa akka ta'edha kan ibsamu.